sammuu teessan amansiisan jechuu barbaada. Tan sadaffaatiif tarraamaayii akkami boonii ummaan tiis dubbiste? والله يعني كثير ما لالان ترى تيك توك يارا ندبسو دنداني بيكني إن شاء الله نهلا نرجعني والله بونيتيني فكر دينا السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بوني فيديو أنا مش أبارة ما تكوزيس أبار ورقة مرات ربو مقبولا نقول إن شاء الله دعاء إيسا وريدو تيا نايني فكر كسرقي كينيانو كفريك اللي ربي نو أغرسيسو تكالما ميتي درزانا ألي ilmu baraka ilmu ila sanyi bareedu rabbi si haa kennu akkas amin fatush du'aan isaa qorqorro olin darbula qorqorro marra kan rabbi biram ishene fikir alhamdulillah oshi bareeduti bitaddu Ramadan achumarti xumurame moo galatooma ani jechuu akkasumaan gaafadheeni haa dubbistu maa dubbiftu jibbaata qiyyaatis qophaa'e egaa aruuzni keenya ga'u jira du'aayin teessa illee maqool ta'u jirti qophaa'aa ishaa maal qophaa'a maal jechuu barbaaddeeti waan qophaa'u qabu miizee ta'uufillee ta'u maa rakkoon qabu obboleessa qiyyaa qophaa'e ayyee fixatteeti Ramadaan fixatte Ramadaan moo eenyu fixadhe ayyaan illee nama irra faati jechuma sadiina illee dubbadha gaafte leefun tanallee haasoo inni sheekaa butaani deebeesa ni jirani injira hodallee isirratti illee inni juu fedha kan jechuu barbaadu waan takka isin wanni isin akka beektan isin irraa fedhu waan takka farratti ani akka kiyyatti akkan itti beekutti mama bayaan islaamummaa galakkisee jira. Islaamummaa galakkisuu ragaa viidiyoo isaa jira. Jechuun warri gartee akka amma obboleessa keenya haase nikaan takka hiikamnaan hin deebi'u jechuu osoo hin ta'in namni islaamatti fi namni islaama hin ta'in nikaan walitti hidhamu beeytani miciyyoon intala muslimaati. Inni irraa bahee galakkisee jira islaamummaadha. Rabbi guddaa arrabsee akkuma reebsanii hime viidiyoo jira waa hundaa'u takka tana. Talamaffaadha namni garii maraataa jaa maraataa mitii danta maraati baalageedha waan sodaatu dhabe nama waan sodaatu dhabe immoo mataan isaa tokko sodaatan jaani namni kun warri as jalaa immoo mucaan akkana maareeju gareedha namni kun hundinuu garee qabaa beeka akkuma namni islaamaa garee qabu namni musliiman ta'iniinis baalageenis namuu garee qaba. Garee isaa sodaaf namni islaamaa hundi sheekonni guutuun arraba garee isaa sodaaf irraa dhiise gorsanii lolaniini duraan gartee harka keenya dhuma seeyanii hoggaa laalanu ani addunyaa tanarratti rabbiin waa naa kennee guyyaa qiyamatti ibiddaayyoo na gubeellee irraan kaannee addunyaa tanan barbaada eega jee sun achi dhumatti tanaafuu abaarsi isin jettan bar isin amma ifumaaf wanni jettan malee abaarsan qoodan qabu jette oromoonis gama kaanin ammoo abaarsi gama shari'aatinis namni nama abaaru haqaan maletti abaarsi deemee bakka seen hoggaa dhabe isuma deebi'a je malee abaarsi hasilaa nama nagaa qabuutu haqaan malee yoo si abaare waa takka sin goru taakka je tasanii achi immoo miciyyoon islaamummaarraa amantii biraa keessa yoo dhuftes amma isiin warra silaa nama islaama fi injuu baalagee asirra teessee haadha nama arrabsituu fi kana hunda harka dhibba takka harka kuma meeqa isii tanaatu itti dacha jechuudha sababaa isiin nama meeqaatu karaa islaamummaatu dhufe anniin beeka gaafa isiin dura dhufte irraa hin beeka waan ta'eef jechuudha. Akkasii galatoomaadha kan ajandaan godhatin yaa ifirraa boloo goonan ga'ee asuma dhaabaadha wanni godhaadha akka kiyyatti sheekaab wanni itti jechuu barbaade. Foolollee si godheeti gizee takka hoggaan liifii ta'e dhuftaniin dhufaati maqaa kiyya kana laaliiti foolos naa deebisoo dandeesseen nan irraanfatin inshaallah ayyee. Awokka ajaa'iba siifin deebisa. Miciyyoota kan du'aa jirraa bar diyaaspooraa laal moora qabu miciyyoolaa kagaraan isaa
براتي جو سياخن ربيني والله كوكو. لا والله ميتيون برا ميتيون تنا أكما ريفو ترى دراجة نمني سي أرجته نما ملكي Agurduan, قبل أقام نما مسجد بقبل مسجد ربي أرجتاتي أركتي مالتا دي Agurduan. والله ربي آخرنو في هدو أبسا قبل دويتي أنا ما أبسا قبل ورما شمرن كنيا سرت أبسا إسي في ميتيو ماكي أوروسن قبالة جيرون دين مؤرف ستو ديبسا نمن ديبن نما هيو لا لا ريس هيو قبل جان مني خن هيو دا ربي والله ربي قلت إفبرا ربي آخرنو فيه akasi galatoma asirradde radde anillee inni irra fa'ammaati yaa nagaan bula boniyye sitti haa tolu galatoomii buleessa keenya yaadni ati kennite yaada bareedaadha. Hedduu takka as keessatti akka ustaas kaab jedhanitti ka garaa mooraa yookaan immoo ka xunchaadha jedhanii as keessa immoo waa baay'eetu iyyuu jira amma akka argaa jirrutti itti deebine yeroo biraa isa rakkoon qabu dhaggeeffattoota keenya anillee ni gaazexeessaa ta'u yaa deebisee ergadhu meeshee katu viidiyoo banatee ol naa baasuu didee beekta malis nalak malis nalak ni cufattee nama gadi busnaan ayya deebisaatee ergadha abaaboo darbaa شوف جتني nakki anatuutu bakka guddaa kanatti ol si guddisuuf jedheen amma guddateera jibbaata lakkoofsa barreessi yookaan immoo abaaboo takka kennime hawwatillee dubbadha amma sirraa'eera. أكاسي دبني بر ونن دومتو دبين دومتو دبي في قبري قباب دوبي يجاني ذا jibbaata si argaa jiru lakkoofsa tokko barreeffadhu. أكا مما برانا سخننا ناتي قبويته Jaarsatti dhufe. أي أمريكا سخننا بو تيتيكو ميسانوي Dhalataa Ameerikaa. أمريكا دياسبورا أمريكا سخننا لا ماتي أمريكا متقنا خيسا ديمو قبل مالي في إنسان ولينجل تنسيقله Argiteertaa mi'a akka waliin galle. في متقنا عمل لك يس ولينجلو تبيان تيس ولينجل أتي غرتي غران كي كل بقى كنا فرنجي نجا أنجراتشو بربادا ومني غرتي تكولت أرام بقى ولا بمسيسو ولا جيسو ولا رتولو هو أنا متقنا خيسا سيفولو قبنا ديمو قبل Ta'uu qabayyu inshallah. يويو Sirriitti wayyayyuu. By the way ani garuu uummata kana wajjin yoo inni nama tokko wajjin jiraadhe malee uummata kana wajjin jiraachuu ani hin danda'u. Afaan isaanii naaf hin galu. ولا وانت سيجيزنو جامع مجوج كيسة سيجيزنا ومتى الديرة تكوجرا Mudii natti qabachuu keeti amma. no جرين يبرو سيفر بانا لغا نمك خيتي خنا مايكي ورو قفان أركي مسكينة غرتين دبن نبقى تيو عرب سنين نمو خفض مسكينة غرانا من ياد سيجل بر منكم باب جي بر هرما خنا لولي ميتر كشوت هي هرما نمني در كيران خلاش يلو لو خنا يسيل عرب آجي چلول تسيجل أسر تيسي Egaa. أتو غرتين Argeen jira. Taatee argeessi. Oggi namni lolee bar jaalalaafin arrabsaa siin jaa dareen sangaa jaalattu arrabsiti tanaafin arrabsaa siin jaa si galee xiyyaa filimni galee fi jira beekta namni qara'ee kun akka gaariitti haasoo kanaas danda'a deebisaas irraa jira. Yaa dhugaadha. Akkasii. Amma nuuf jirti hundinuu. Amma nuuf galee jira inshallah. Wallah. Wallahi. Yaa ati du'aa isii goona du'aa hin teenya lafan buutu karaa haqarra sii goona waan ta'eef. Inshallah. Galatooma. Jazakumullah. Uummataan dubbadhaa jee. Haa dubbadha. Haa dubbatanii eenyutu dubbannee Abu Saawudiitiin dubbannee natti fakkaata. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Ayoo du'aa ii goone hoo akka gaafa re'een dhaabbataa bultu rabbi si haa kennu jenne. bareeda kanuma barbaachisaa jira
Booniyyee teenya jaarsa baankiin isaa jiitu xuuchaan isaa maama bayaan ka cinaa tokkootu ga'u. Xuuchaan isaa ka cinaa tokkoo qofti maama bayaan ka deemu ga'u. Akka gaafa reetti rabbisi haa dhaabu halkanii guyyaa. Amiin. Amiin jeeqaa. Akka gaafa reetti dhaabbatu kana wayi. Dubartiin asdala jirtan marree amiin jedhaa isii qofaa miti. Si qofaa miti dubartiin marree amiin jedhaa wanni maachiif isaati. Akka gaafa reetti dhaabbattu tunni takkatu. Akkasii irra guddaan namaa yaada namaa yookiin harkuree fuufe ammallee sheeka kana geggeessiidha gartee bilook irraa godhii jechaa jiranii. Namni tokko beeyta aadaaf safuu keessaa eega bahee eega nama dhageeffachuu dhiisee inni nuu nama hawaasa keessaa bilook ta'ee jira. Wanni nan siinjuu yoo jiraate gaa waan kaan waan yaada isaa keessaan nadda waliin aan jeereefu waan siinjuu de duraas nadda waleetuma na galchi jeetuma galchaa jennee akkasin naqe inni waan barbaade jeetumaan garaan qabuu siinjaa beekta. Akkaseen hin taatu beeyta harraanni dhooko bu'een deebuu jammiilli dhooko bu'een deebi'a. Jechi eega darbatame ganaan keessa angaraan qabuun hin taatu namni ogguma dubbatu waan booda nama rakkisaa hedduun dubbatu. Dubbatee takkarra lama dubbatee lamarra sadi dubbatee yeroo hunda abaarsisaa gadaameessuma ce'aasi qofaa miti nama hunduudha gadaameessaan abaare. Meera biisallee haqa ceelchu gaa'ii akka sheekotii manzaraa baantu kanaanichi wanni gootu heeraan sirraa dhorkina gana yoo sif deebi'ee biyya heeraa keessa jira magaalaa Harar jiraata namoota hedduu ciibee naqaama mootummaatii bakka heeraan akka sirraa dhorkan karaa sanitti deemuu qofamma yoo kanaa booda kan durriyyee tiktookii hojjiisit deemu taate yaadni kiyya kanu. Hedduu galatooma ustaad kanaaf yaada bareedaa kennitanii asumaanuu ammoo maama bayaan kana osoo fayyiftanii yoo namni fayyisuu danda'u amma isin irra caalatti sababni isaa maama bayaan booniyyee osoo hin ta'in amma kan irraa maraate koyina. Koyina kana maaliif geemii itti qabanii maaliif akka tasabamee fi namni kun kitaaba akka duraan sanitti illee yoo danda'e deebi'ee yookaan ammoo fuuluma miidiyaa kanarraa iyyuu daansii minaaminima kanaa yoo dhiise wanni biraa ta'u iyyuu hin qara'in iyyuu daansii mayyuu yoo dhiise baay'ee gaariidha. Silaa gara keessatti illee itti qabanii fi anamma akka mataa kiyyaatti leenca lamaan takkan qopheessaa dhugaa dubbachuuf sababni isaa innummaan amma haga surree baafatuutti deemaa jira. Yeroo baay'ee amma isaa surree baafatuu yaalu isaa shintibeetii keessa seenee shintibeetii Itoophiyaa san keessa fuulan seenee wannaa jedhu agaraa jirra. Asumaan sanillee mee itti yaada itti qabnee fi yoo kanaan ka fayyu taate wanni irraa maraate birriidhaa jedhaa jira. Sirriidha eega birri irraa maraate birri makinanii fi fayyisanii isa kanallee itti yaada jechuu barbaada. Reem. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Boonii waan sadiin dubbachuu barbaada. Sagaleen isheen jirtiimi? Laalonni sadeen tokko warri koomantii as jala waan beekuu qabdan tokko jira. Namni isin deebuu jettan jechuudha. Ni kaan eega hiikamee booda isin deebuu wanni jaan eessaa fiddan waan akkanaa kana. Maaluma barattan dubbii akkam godhu jirtan just waan haraami baroonni akkanaa yaaduunuu haraami. Kanaafuu waan akkanaa kana dhiisaa. Innis jireenya isaa haa jiraatu. Isinis jireenya isinii jiraatti. Innis jiraachaatuma jiraasi. Haalata addaatiin istiraahaa godhu jira istiraahaa godhu dhumatee jira. Tokko tanaan ja'a nin gaggabaabsa. Lammaffaa isin maali
Amaanu'eeli isiin Amaanu'eeli kan moo siistari kan maraataa fuutee fi wallaansuudhaaf no jechuu waan akkanaa kana dhaaba isiini wallaanamti isaanii wallaanamti inni isaan wallaanamti booniyyee wallaanamaa manaam jettanii waan babarreessan waan dubbatan tokko jira waan akkanaa kana dhaaba isiin Amaanu'eel hin taane isiin iddoo itti nama wallaa Sheekh akkamitti nagaa jirtaa? Anna gomaan kafalam jirre. Baga dhuftaniiti. Bargaa yeroo meeqa nanaqaa je'eetiin sa'aata kanas taa'u jira amma nanaytanii galatoomaadha. Dubbii gurbaa kanaa nu aarsiteeti halee edoo yeroo liiv irratti inni akkas juusanis asuma jira taa'eetiin ilaalu jira. Keeysa kuteeti hagaan simaaree godhu maleetti abadan sin dhiisuu dhiifama naa godhii keeysiin jettuuni waan silaa isiin jechuu qabdu inni jee waan silaa inni akka gartee yoo akka namatti yoo laalle jechuu barbaadeetti. Silaa amma isiin tun nama gartee karaa amantii taan irraa as dhufee amma karaa kaaniin intala dubraati. Inni immoo nama ustaada jee duraan odon kafariin dura jechuudha. Amma silaa kafaree jira beektanii gaa amma namni irra hedduun nama keenyaan beeku malee namni eega rabbi arrabsee laal dhaggeeffadhaa sirriitti dhaggeeffadha waan kana namni rabbi arrabsinaan kafaree beekaa buleeyyan kiyya takkaa isaa toobbatee hin dhageenye nuti. Nama rabbiin zaalimaa na zallamee gaafa inni jeeni dhageessamoo hin dhageenye. Rabbiin na zallamee maalirra si zallamee hunoo Hamza Sheddaa Birjala seenaa laala maalirra si zallamee boo rabbiin jennaan takkaffaa nama godhee na uumuu na zallame lammadammoo makhluuqa isaan na qajeelchee je viidiyoon ni jira aboo rabbiin nama zallamuuti inna allaha laa yadli hadiisa keessatti إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا حديث صحيح خيسا جاينان خجبا جيسون نمن ظلموا في جمال نمن ظلمني جي تاكجي كاف خان از ديبيتي الربين غرتي الدنيا وترتي وان فدنا وين فدنا خنان تخانا تشخايا دا واتكم فدو جي فاچت فدونا ها غبوجي نما خنا يسني نما غرتي ميتر مرخ بربادو استاذا ماري جتني استاذ مره بهجرا gaafa duraatti waati qoo dhugaadha gani godee gaafas maa ijoollee rakkiseeti baatitti buusii gaafataa walitti qabanii fi viidiyoon ammallee sunis ni jira ugaa isaa walitti qabanii fi baatii takka ta'an deebi'eet ammas buusii biraa gaafata waan akkanaatiin maariidhaa gana walitti qabaa jedhanii waan nama akkanaati jechuun amma bayan jechuun amma deebi'ee halee rabbi dhala si haa goggoysu waan dhiira je'amurraa si haa fageessu je'eetiin lafa qabadhee si abaaree sodaachisuudhaa beekinni silaa. nama gartee kafir islaamummaa keessaa bahedhiisi islaamatu khasla islaamummaa gartee amri rabbi harkaa qabu yoo nama abaare abaarsi haqaan malee bakka takka hin dhaqu abaarsi kuni namatti abaare sanit dhaqeeti nama abaaran sanit dhaqeeti hoggaa haqaan malee abaarame irraa deebi'ee samiinis cufamtee gad deebi'ee abbuma abaaru sanit deebi'a jaa kun takkaffaadha beeyte خلمدا باسبورا قبداتي غافا فينفنه دفتو انما سيقي بلا يرو جوسن والله اكوان انتين قمليك ام فدي كان تودبه نمتي كون بالغما خيس خوتي اما نمني غاري ني مراتي قلبي تو اختتي قلبي ني اخت كنتاني بيخ بالغما قبغ نمتي ني بالغاي نمو سوداتوس دبه واتك akkuma ati reefu jette sheekha ulamaa'iin gurguddoon akka sheekha yoo yaadatte sheekh Jamaal Haajii kaawwadaa kuni yeroo hedduu itti dhayneeti afaaniin itti dhaynee gorsinee waa hunda jenneen dadhabne jedhe eegaan dadhabe booda'een as bahee viidiyoo kana waraabee kajuu ta'e jechuudha nama kana saniifuu booniyyee obboleettii tiyya kabajamtu sagaleen tee dhagaamtu sheekha wanni irra jirtaan saa na dubbisu jirta saniifuu waan isin juu booniyyee dhaamsa jechuudha isinirraa hin bu'aa rabbi si haa kabaju hedduu nama kabajaa qabu ati nama deebisaa dila san siifi anna asirratti dhugaa rabbi yoo barbaadde
Miciyyoon mallee obboleettii teenya maakii oroodhaa tana guyyaa inni arrabsees afaan akkasiitiin arrabsee abootas gabbaa'ee rabbi sodaadhu keessiin jettuun inni akkasitti akka gartee namni namaan hin jenne haadha fiiti waa hunda arrabse. Kalee fi kanas dubbii san dubbii namni hundi aalama kana qaanii dhabee miidiyaan kun amma namuu akka nama meeqaan nama laala hayyuun nama laala. Kana goonu amma kana goonu mee mamma bayaanillee na dawwale ol naynee haasoynu. Olla kaa'e. Habibi dhiibama wajjin waa'ee nama haasa'uun sorgaadha. Mama bayaan ati nu dhagaye macalchi muutii qabadhuuti. Hogii nama arrabsitu hogii nuti waasiin jennes nama dhagaye. Amma rakkinarraa haasa'u jirraami namni dubbatee firraa baasa. Aara sirraa qabani sirraa baasanii caljii dhageeffatu. Awal dhageeffatu. Ayyee nadiidha maqaan namaa hedduun mul'atu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله. Jarang kau bawa sedih jaran والله jarang kau. Ramam bayaan uffinu hasiin jenne loqomi mantay Namuu jarjara qabaatee usiitii dhiisi carraa yoo eeggatu baatee haa deemu usii shee butta. Yoo nu dhaggeeffanne anaatu kootu jee ni dhiisa isin dhiisa anaa kootu jee Butta carraa jarjaran qabaatee sin jedhe Habibis kabajaa malee waan biraa. Jarjarri qabu hin jiru haa. jarri qabu jiru haasoof deemnaa minurraa dhortu qabuta. mee Namaa dura jira haga namni isaa xiqqoo dhageeffadhu dibaabur keenya Barre wallahi dhiibama carraa bilaala. Sheekh But Sheekh Kabutta hin kenni carraa hin kenniniif nama kabaju inni hoggaa hunda akkana hoggaa hunda ayyee nadhii dubbadhu inni ni usa ayyee isin dhiisa mama bayaanati ayyee nadhii dubbadhu nadhii ayyee obboleessa biyya kabajamaa fi jaaqabutta carraa naa kannuu keetiif galatoomi atilleen obboleetti tiyya boonetilleen galatoomaadha. Wanni obboleessa biyya abu maayir immoo nyuma kana sasirraa kaasaa ture ilmi namaa tokko Abu Ridwaani. Yana burudahan galatoom jazaakumulaahi anillee yaaduma kee kana deegara garuu waan takkatanii dubbachuu barbaadu maama bayaan waan ulamaan jettu dhaga'uu dide waan ijoolleen ollaa ijoolleen darasaa hojjeen jiran jettu dhaga'uu dide umrii ta'etti maarree si haa gogoysiyee intala namaa obboleettii namni dubartii waa sadii namaa taati haadha namaa taati obboleettii namaa taati jaartii namaa taati dubartiin kabaja qabdi ilmi namaa tokko abbaan fedhe namni waliin ilmaan horeetillee addaan ba'uun ni jirti asirra taa'ee miidiyaa kana gubbaadha maarree zarii teessi haa gogoysu afaan jecha nama ilmii qareerra namnummaan bar alif laam miim zaalikal kitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin jechuma rabbii kana afaan kanaan qare wallaahi wabillaahi deebi'ee waan biraa hin dubbatu afaanuma yaa rabbi ansuma qofaan gargaarsifadha ansuma qofaan gabbara jansaniin deebanii waan biraa inuma dubbachuun sheemiidha wallaahi billaahi ilmi namaa bar rabbirraa qaanfachuu qaba ilmi namaa tokko gisee jecha rabbii haasa'u ustaas maama bayaan fi maama bayaan kun as keessa jira maama bayaan namni irra barate sheekoti irra barate maama bayaan maraataa majlisaa bade kun waan dhaga'u maraataa majlisaa bade inni namni miidiyaa kana gubbatti ol bee obboleettii teenya asirratti namni mana rabbii kaabaa bareedduu san dhaqee mana rabbii yaa rabbi kalkalaa kana mana geessee kaabaa kubbaa namni Dogongora nama umarra deebiitti kennita. Dhaggeeffateetiin al dubbii bahan dhoorkanii jaan tahaa dhoorkan malee. Maali tokko beektaa? Ammaarree si tomalee jecha namarraa miidiyaa kana gubbatti miidiyaan kun barsiisaafis baalagee ganda keessaa hunda beekaa ammaarree godhu jira miidiyaan tiitoo kun asirratti ol baasee jechuudha.
Marata majlisa keessa bade miidiyaa irra ol baasanii asirra nu rakkisaa jiran. Booni atis yoo kana dhageessu taate obboleettii jetti obboleettii yaa kaskeetii jiru namni obboleettii kiyya nama kuma sadii fi yala jira. Wanneen siidaa maka obboleettii jetti guyyaa irra raakaasi bilookii irra dhaabisirra. Yoo nama kuma sadii fi dhibbata kasirra jedhamee dhageessamu. Sa'aatii ammaa tanarraa kaas yoo ajanta namaa uumnee uummata keenya kana rabbajna. Waan rabbiin hin feene sirra dalee na jettan malee maamma bayanarraa kaasii biloo godhi. Unoonis akka yaada qiyya kun. Ilmi namaa tokko ansi abaare zarii teetiin maarree sin godhin. Inni namni sin fuudhu namni sittiin dhiyaatu yoom dhufee na rabbi bira. Waa'ee maaltu rabbu? Waa'ee nabi Muhammad boota sallallahu alaihi wasallam rabbu din qabdu. Kenne zeebee waan hin taane. Nadi. Dubbumatee irratti an dubbatu illee fedhu nama ta'inni abaare san daran abaarsa san daran mee wanni isin laaluu qabdan gaafa dhufte anumaan siqee balaa dhiifama naa godhi yennaan hagan si qammasuu jee jechuun maal jechuu dubbiin kun mee isin rabbi sodaadhaati namni as jala jiru hundi dhaggeeffadhaati maal jechuu namtichi kun kana kan nu aarsee garaa na gubeyan. Maal obboleessa qiyya burgaan galatoomi namni tokko beekadhu haasoo tokko osoo sammuu ifiin gaafatiin keessa ifiin gaafatiin uummata irratti jibbaabte booda akka deebitee uummataan dhiifame tun qabdu. Nama sammuu ifiin mareechisin nama haasoin isaa birruma nama haasoin isaa waan rabbiin hin jaalanne nama haasoin isaa waan rabbiin haaliin irraan feene nama haasoin miidiyaa kana gubbaa bariyoof viidiyoon taane gallakkifte viidiyoon san ni beeyta namni hundi nama barate kas keessa jiru hoggaa maamma bayan namni ilmii barate kitaabeef duuba kaa'ee namni ilmii barate miidiyaa kana gubbaa kana taa'ee godhate sanuu waan nama haasawni barbaachisu jaabaras gubbaa taa'e nama kuma sadii fi jala taa'e shari'ummaan inni kopha qabutu takkame kaasirra taa'ee firii maamma bayan jechuun miti obboleettii tiyya guyyaa arrarraa kaas yoo tiyya taate akka kiyyattu nama kuma sadii fi dhibba siitiis gara jedhami maamma bayan bilookii godhe yaada kiyya kunan abirtuu ammaa jetteetti yaada kiyya kun yoon sirriitti illee dhedheedhiifama an fitadhe tanuma. Galatoomi jechuun anilleen yaaduma kee kanaa qaba jechuun wanni nan barbaadu inni hoggaa dhufe mee ilma laaliati miidiyaa hundarratti hoggaa dhufe abaddan jecha namaa dhaga'uman fedhu ifi sirratti haasa'u malee mutakabbira beeyte kibriidha beeyta wanni kun namni bartee ustaada keenya maarii keenya namni ani maraataa majlisaa badee akkanuma majlisaa badee maraataa majlisaa badee akkanuma jaaqabadhaa gara maraataa majlisaa badee. Lakki nadhi maraatinan qabu namni maraataan baraka jee baran ani maallaqaa je'eetiin waan kana godhe je itti yaadetiin godha je ammasaan rabbiin gartee asirratti naa kenninaan akhiratti fedhu na haa gubuu je na dhageeffadhu akhiratti na haa gubuu je deebi'eet ammas san dura immoo rabbi arrabse rabbiin zaalima je viidiyoon isaa Hamzaa Sheekh Jaabir jala jirti akkuma aboo Hamzaa Sheekh Jaabir aboo rabbi sodaadhu Sheekh Muhammad Ustaad Muhammad Bayaan akkanan ji'inii taa'e hunoo masqala amma na bira jiru kanarratti rabbi na haajjeesu bariisaa ammaa tana je egaa dhalaa islaamaa hundarra dhalaa kiristaanaat irra caala je gurbaan kuni kafaruu kafaree islaamummaa bahee jira carraan naaf kennaa isin toon islaamummaa irratti hin agarre sigalee mati islaamummaa isaa namni intala nikaarraan qabne si qammasaa jechuun maal jechuudha isa gaafannaa mee dhaabba isa gaafa ni dubbataadhaaf nadi carraa ittiin naaf kennee kaafta. Haya meetti oofima bayan maal akkasi mudde maal. Okay jalqaba irratti wanti keessan salaamu alaikum isin jecha muutii qabadhaa jaanii mee warra muutiin banaa kanaan muutii qabadhaa jaanii sagaleen deebi'aa jirti. Abuuri muutii qabadhaa sagaleen deebi'aa jirti. Eewwa jalqaba irratti warra jala jirtanis ka gubbaa jirtanis walumaa galatti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh isiniin jecha ani namni hanga kiyya booniyyee jaalattutti
tokkon keessanuu hin jiru. Namni hanga kiyya ishii kabajjisu hin jiru. Naafi ishii qof namni beeku obboleessa keenya kaabittaan kunis kunoo hin jira. Yoo naafi ishii qofa naafi ishii bakka anaafi ishii bicha. Yoo jaalala keessatittis yoo hangamta kan kabajaa akka ishiif qabus yoo kabeetu ta'e ana malee hin jiru jechuu barbaadeetti. Maa abaartee jettan ans ajandaadha sun. Yaa'u ajandaa akkamitti uumtee kanaan jettu taate isheenuu ragaa guddaa kitaaba guddaa. Yaa'u naafi ani ajandaa abbaa ajandaati. Ani nama ajandaa naafi booniyyee gaafa Jawaar Mohaammed kitaaba obsisee Koyan jangan kita doobs. Nam kita doobs gak koi nam kita. Mutin narati aku. Mana kana? Ya derkin nan nutis. Ya derkin. Sama ali di kiri bara. Sheikh Kabuta aku baru dura dagi pada yo. Di mereka ada takuna tidak sebeite. Ini beite nomor taso beda. Dakika Jangan kita doobs ada wa indi. Yani himbrakan mirgan kabu. Al fitat dia ni kan ke ada berarti sa sarta. Ya Kuntu yang tadi tabu hasil Ya miti bitaong kabduan. Babu. Tibo koy ako ang milyon tinggal dan tetate dan neot dan mama bayarin tadi milyon dan oke ko yo onnya kabatan ne ire si kabutan naga erja hanan tutan waga obboleti te ni ciyo ti bala geda obboleti te ni ciyo bay dem ma bastan bala geda ti Abuta galatoon baga buufte nurraa. bari in dubbiin isaan dhumtu waan hin jirre haasawa. Abdurrey. Oo. Salaam alaikum. Waalaikum salaam tullah. Ani akka nama tokkotti akka wallaalaa tokkotti wannan jedhu yoo na jalaa dhageessan ta'e karaadhuma naasofnaa. Kaleessa moodheen gadda mana Ustaaz Naasir mucaa Ustaazaa Ameerikaa jiru sanaaf Hamzaa biyya Awurooppii jiru sanatti waliin haasaa turanii akka nama tokkotti akka namumaa tokkotti akka hiriyaa tokkotti akka Ustaazaa tokkotti jecha Dhaggeeffadheetiin jira sanii dhaggeeffadheetiin jira dhugaadha Naasir Hamzaa. Waan sana dhaggeeffataan ture. Ani Naasiriin illee nama kabaju Hamzaa illee nama kabaju jechaadha. Maaliif isin jedhee nam tokko miidiyaa kanarratti as bahee ni haasaa ammoo hawaasa ganda isaa qabaa ganda irraa dhalate qabaa nama mucaa dhalataa Jimmaati. Isiin nama mucattii isiin kunii sirriitti na beeyti wannan isii jaalluuf namni yeroo hunda hamilee isii cabsuun miidiyaa kanarraa waan barbaade ittiin godhin hin jiru. An obboleettii qaba mataa kiyya. Obboleettii qaba, jaartii qaba, akkuma kanallee hiriyaa qaba. Maaliif siin jedhi? Namni daangaa darbee akka hawaasaa bakka dhalataa tokkotti hawaasa daangaa darbee jecha safuun taane cabsee dubbatu kuni yeroo hunda yeroo ustaazni dhaqanii kadhatanii jedhanu hin dhaga'unni. Garuu amma gizee wayidheen ganda baalee keessa warra amma ijoollee nama wayti maqaan na'uu nama 3 moo 4 akkuma isaa kana dhaqanii daangaa darbanii rabbashnaan afaan jaraa qabsiisani. Community warra ustaazaa sun dhaggeeffadhuuti. Nama miidiyaa kanarratti ganda Harargeen ammaanaaf biyya dhaloota kiyyaati an Jimmaan haa ta'u malee nam tokko safuu daangaa cabsee gaafa ni jedhe jechan taane waan akkanaa jedhu bakka isaatti gochuun dirqama jechaadha. Haa taphatu waan barbaade jedhu garuu hawaasni sun murtee isaa kennuufii qaba akka Jamaal Aliyyii jedhu. Jecha kanaallee jecha sirrii miti. Inni tokko nama ijoollee qaraa'isu mataa isaatiin miidiyaa kanarraallee nama turu namallee waan barbaade jedhu wallaahi annee Ingada waan inni Hamzaa wajjin Naasirii wajjin haasa'u bakka akkuma kana daangaa keessaa achi mucaan kun ijoollee san qabu haaliin jiru ina qaddisiisan. Garuu isiidhaa wajjin illee wallolanii ture eega ture illee ammallee isiin as baate ammoo murtee wayiitti kennuu qabdani akka kanaan gadhiisurraa murtee wayii amma san nama dubbatee isiin jaalladha jedhee jecha janajjanaa wayiin fiqiriisa jedhan kabajaa namaa safuu dhabanii dubbatamiti. Waan biraa murtee biraa itti kennuudha isatti akka inni afaan qabatutti ani birri dhabeen daangaa dhabee quraanatti illee waa hundatti illee kafaree rabbiin mujrimaa waan barbaadan isin irraan dhaga'u jechini jedhu hawaasni sun murteen qabu immoo waan barbaade itti kennuu fi ganda sana ilaalachuu qaba. Ganda sana ilaalachuu qaba. Ganda sana ilaalachuu qaba. Ganda sana ilaalachuu qaba.